obboleessiku nama qarqaaru dhabee uffanni si maaliin uffanni si finyootuuf kaa'e waan nyaatu waan dhuguu gaafa dhabu maaliin ijoollee isaa bakkeetti gatee mana kana keessatti uffanni awwaalle maaliin harka kanatti dhabne kanaaf waan sitti danda'u qabu akka yaayyo arraatiif yaayyo burii kan jedhu viidiyoodhaan hojjetanii fidanii nutti agarsiisan. Ilmaan keenyaaf fayyada waan jedhuudhaan mari'annee itti galleerraa jechuudha. Gaafa itti galamee qarshiin sun dhufuu fedhamee aanaan hojjetee ol dabarsee jedhu birriin kun nutti baay'ate. Kana kaffalamuun danda'amu kan jedhu hoomaa waraanaarraa meeshaa waraanaa kan hidhate uffatatti kaa'anii fidanii uummata gowwoomsanii lafa taakiltiin irratti qotannee jiru goodarreefaa kun waan nyaatan miti waan jaljeessi nyaatuudha nuun jedhanii akka saamichaatiin yoo barbaadde fudhadhu yoo barbaadde dhiisi jechuudhaan nu kaffalanii jechuudha. ቡና ተክዬሱም ቡና አላማውን ሳልበላ ደግሞ በግዴታ ነይ አሰፍሪ ተባልኩኝ። እኔ አላውቅም፣ ልጆች አልደረሱም፣ አስፈረሙኝ። ምን እንደሆነ አላወቅንም፣ ተመኑንም አናውቅም፣ ምን እንደሆነ እኔ ራሴ አላውቅም። እኔ አሁን ቡናው ከተወሰደብኝ ጀምሮ እስከ ዛሬ እጅ አላውቅም። ይቅርታ አድርግልኝ። ለምን ቅንጭላቴን ይመታኛል? የሚመታኝም ደግሞ ችግሬና ብሶቴ ነው። በእኔ እድሜ ውስጥ ማለት ነው ይሄ እኩል መሬት ቡና አታክልት ተክሎ አሳልፎ መስጠት በጣም ይከብዳል። አረቂ ፈቅፍቆ ዛሬም ከሳት አልወጣውም። ulaagaa naannoo Oromiyaa irraa kan kenna biiroo qonnaa irraa kan kennamedha. Ulaagaan nuyi baasne kanas keessa gallee kana kan jechuus hin jiru. Ulaagaan kenname jira. Ogeessonni qonnaa sana kaa'aman jiru. Haala isaan jedhan nuyi kafalu. Metee keessa galee ati ka'ee ati kana kan jedhu tokkuma hin jiru. Angkoo narkaa fudhachuun seexanaa mata midhateedha. Narkaa fudhatanii birrii 20,600 duwwaanatti kennanii ilma neegee nan kasasee yaayyoon naqee yaayyoon dubbiin baasu ilma koo rakkadhee adagaan narra bu'e waan hin nyaadhu hin qabu kan uffadhu hin qabu makaraan natti dhufee nama deemee nama biraa fudhee fidee ittiin bula waan ittiin bulu hin qabu.